بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتنا بليوان كيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. هنو الراها قدمنو normal prosity برجعني جرا رفنسا medium جتورا أصدورا كهاي prosity في كلو prosity اللي لالي دبرسنة جرا ورا مدورة هلالي يو جراتم فيديو of دوبا ديبي على لادا كسرت سنغال of جتورا إن شاء الله. Araka normally biragenne jirra video da forri hara watatan subscribe gochu hindagatina mallatto notification ille tuqa ka video gadhiisu ndafeesin biragaha warra sura naaf gootanii nafaana turtanillee galatoma galanni keessan guddaadha akkanuma nafaana turaasinen jedha ara rifeensa medium ta'e ka wayta no burcuqqoo bishaanitti qicnee rifeensa kenna keessa goono gubba jidduu tafusan jechuudha ka gubbaarrattillee nafne jalattillee nafne jidduu tanattafu jechuudha Rifeensa akkasiisu medium jedhama normal hairiidha no rifeensa normally ta'e jechuudha bareedaadha inni sun guddaayyuu nama hin dhibu ka wanta low positive ta'ullee hin furata ka medium ta'ullee hin furata uummata akka namayyuu hin rakkisu jechuudha shampoo illee sulfate free haa ta'u malee sulfate free ta'uu qofa barbaada kamiyyuu hin fudhata jechuudha rifeensi sun wayitee garii goggoguu faan qacceen isaa goggoguu faa jaallata wayitee garii faa ciccitee bubuqqa'ulleen nama dhiba sunin yookaan kunuunsa nuti xiqqeessinu yookaan immoo hir'ina viitaaminii ayiranii kanneenuma faadha malee waa guddaa nama hin dhibu kunuunsinee jennaan wanta inni barbaadu shampoo ta'e dibata gosa garagaraa kan nu dibannu kenninuuf kana ka isaaf ta'u argatee jennaan hin qajeela bareedee bakkatti deebi'a jechuudha sunnumaa guddallee nama hin dhibu wayita fillullee gogaa filuu osoo hin ta'in akka olive oil faa yookaan ammoo conditioner faa bishaan walitti daballee spray faatti na'ine rifeensa keenyatti kan faffacaasaa qaccee rifeensa keenyaa jiifne yoonni moisturize ta'ee jedhe akkasitti suuta filla jechuudha gogaa yoo fille nu jalaa ciccita ammallee ji'a sadi faa keessan xiqqoo qaccee isaa yoo mummurre bareedaadha qacceen lakkuu xiqqoo nu jalaa goggodhatu jaalata jechuudha sanarraa ka hafe bishaan guddifnee dhuguudha jechuudha rifeensa kamiifiyyuu bishaan bareedaadha bishaanuma guddifnee dhuguudha uummata akka waan nama dhibuyyuu hin qabu uuma isaaf ta'u fayyadamuudha tokko yoo nuuf hin ta'in gara kaanii deemnee laallee waan nuuf ta'u argatuudha malee uumaa rakkisaa guddaa hin qabu leave-in conditioner illee guddaa tokko ta'aaf bareedaadha jechuudha yeroo garii rifeensi amma low porosity fi high porosity nu jalaa ta'e kunillee gariin uumamaaniyyuu osuma akkas ta'ee jiru gariin ammoo kunuunsa dhabaa waan isaaf ta'u wallaaluu dhabaadhaaf akkas garas faanu jalaa deemuu danda'a isa saniyyuu wanta inni ta'uuf barbaannee argannee yoo jennee yoo kunuunsine suutaan gara miidiyamii kana nuuf hin dhufa jechuudha ka uumamaan ta'e osoo hin ta'in ka rakkinaa gosa garagaraa wanta isaaf ta'uufaa wallaallee nu jalaa badee akkas ta'eefaa yoo jiraate yoo kunuunsina suutaan garana deebi'uun isaa hin oolu jechuudha garana deebi'a kana fakkaata ka miidiyamii kun guddaa wanti irraa himamuyyuu hin jiru waanuma isaaf ta'u qofa barbaaduudha dibata gosa garagaraa ka rifeensa kanneen hundaaf ta'u ammoo yeroo biraa suuta yoo rabbi jedhe takkaan wanta beekurraa isiniif qooduu yaala inshaallaa yoo rabbi jedhe isin wanti isinirraa eegamu like comment aga dandeettaniin share naaf godha akka nama hedduu bira naaf dhaqqabu yaadallee yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf kaa'a wanta itti dabaluu qabu yoo jiraate wanta irraa hir'isuu qabullee yoo jiraate yaadi keessan guddaa tokko na gargaara kana fakkaata inshaallaa ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti har'aaf assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh